Hello, 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 hello. Akkam jirtan, Jawwee sirriitti taa'u jira? Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya wa alaykum salaam jenne harkafuun. Bagana gaan duftan ha. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bagana gaan duftan hundi keessan. May invite share godha arra dubbii ajaa'ibaatii garaan nu gubatee wayii. Sigale kuwada wajjiin dalachuu manna daloota oolu irra wayyina jedhu waada maaruun gaafa gadaan isaa jiru. Gaafa namaan nabiyyiin jinsan kana jaarsisu yaaba. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Aybo ol deebi'ee jira if gubbaan kaa'ee kana ta'a malee gaggaran galle. Akkamitti ol garagalee jira haa? Gaggaragalee akkanatti hoo? Akkanatti irra wayyaa. Dhugaa keessanii hoo? Awoo jawwee dhiifama gaggara si galchine. Jaaloo dhiifama. Gaggara si galchine hoo? Arra nu jirti narra laalina. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amma ol deebisa haa? Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bagana gaan duftan. Share invite godha. Amma sirrooyti. Galatooma. Akkana wal eeguun tun gaarii. Galatooma Oromoo qaqqaali. Jawween gaggara galchinuus ol deebinuus ilma keenya hayyuu keenya amma rakkoon qabu. Sun isin iyaachisin amma rakkoo an amma deemtu haa isin iyaachiftu. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bagana gaan duftan. Bagana gaan duftan hundi keessanu. Harka fuune jenne harka fuune. Ol deebise. Ni tiisitanii kan mucaa kana hoo? Suuraa jawwillee ka gadi hin deebine tiisitanii kan waynuma jaalatti Oromoo gurbaa kana yaa'u. Hawoo maal Oromoo godhattee? Maal Oromoo godhatee gurbaa kana akka buraa namni jaalata? Mee naayoo. Namichi mara taan amma biyyaan bulchojuu kunis Oromoo inninis Oromoo. Maal itti godhateeti suuraa isallee gaggaran galchini suuraa isaa jedhanii bara Oromoon akka lolti maasha Allah. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Harka fuune mee isin walii daddabarsa yoo dhimmi amma ajjeechaan tun isin rakkisaa jiraatte namni ajjeechaan Oromootti dhagahamtu share godhaa sagalee tahaa fi saba keessaniif sagalee tahaa. Share invite sagalee tahaa. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bagana gaan duftan hundi keessan bagana gaan duftan. Haala yeroo amma deemu kanarratti wanna jenna isin walii daddabarsa hangasu. Walii daddabarsa xiqqootti neetitti fufna. Namni dhiinni gartee mucaasanii akkasitti haadha abbaa dura faca'e isa dhimmamsiisu share godha. Namni sun itti dhagahamu share godha sigale. Sagalee walii ta'uun tanuma sigale. Zizo wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Aboo TikTok cufamuuf deemaa bar dhageessanii mooduu gammachuu alhamdulillah. TikTok jechuun beeki TikTok jechuun diina generatiinaati beekadha. Yaa buleeyyan kiyya TikTok warri biyyaa yaadu, warri sabaa yaadu, warri dhalootaa yaadu
akkana TikTok firraa cufa sigale maaliif wallaalaa waa takkan beeyne hunda miliyeenara ta'ee ijoolleen amma mana barnootaa dhiiftee bakka TikTok irra baanee miliyeenara taanaa maal goonaa qaraanaa jechuu eegalte sigale TikTok jechuun beeki dubbii fooyyee generation balleessu jira beeki amma namni waan xiqqoo namni shari'aa balleessee maarroo kana harkami TikTok jechuun generation balleessaa jira baga nurraa cufan Amerikaan haa galatoomtu Itoophiyaa silaahu abiyyi generation balleessee TikTok kana maan cufnee jaaniiti Daani'el Kibrafaa wajjaa sawanii hay nama barumsaan ango arkate isa garten jeen jana anu kuno nasibumaani nasdufe rabbi nasibe isinatul jinnan namichi lafa khaya amin amin exaber je jan zile nama khuta turbarra utali university sene bekat iddu tanasaddeti sagali khudani khudalla man jirtu khudataka sigale nama biyya hoggana kasiti mbultu male biyya garte namonni yaadan bulchan irratti TikTok gartee generation kana kam godhuu deema sigale TikTok generation kana kam godhuu deema janii yaadanii sigale dhuguma beekhi an sobay isinitti ni dhugumaan akkas jeen jaan sigale anuun gartanii hayyoota meeqa dhabamsiisee kaan biyyaaree kaan hidhan naqee kaan gaafas jaawarii hidhaa jira jaan kaan hidhan naqee dhukkee godheeti nama barumsaan faayidaa fidee isa gartan jeen jaan sigale نخيس جرتي خوف الله يا أبوي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أيه أمتي سيدنا الردي بودان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والروت ديني الموسني ديني أرومو هاتي مسكينة تكسب يا أروموتي يتي سني بوچو دمم سيفته شير غدا فيديو تنا نموند بيرانغا هدا جچو ابي احمد علي فا بيرانغا سيغلي وغي شير تاتي بيرديتي سو سنيفو اما غرا سغنتان دوفي فيتين ديما ارا اكوما بيكم اودو غدا جرا جچو اودو غدا sirni gartee dandaarrumaatu gartee okkotuma jijjiirame malee sirni kan jijjiiramne sirni dheengadda dambidoollotti ajjeesee haadha reefa gubbaa teessise sirni gartee dheengadda jira dhiira gudeechise aangumarra jiraachuu isaa waan kana isinii mirkaneesse jechuudha. Hedduu nama dhagayama hedduu nama gaddisiisa. Oromoon olbaatee gaddeebite I don't know rakkootee nyatanaan naagaluu deebiita dhiiru maaluma taane sigale warrootan osooniin sagantaa kiyyattiin seenne namni rabbi sodaatan dhiiga namaa faa irratti sagaleen ta'ina namni rabbi tokkicha sodaatan dhiiga miskiinaa haganna qabu jiru irratti khaadiree ganna ku jira abiyyi quban qabu maarreen quban qabu warri jettan please waan kana fakkeenya tokkoon isinii kenna gaafa lammaa magarsaa Oromiyaa irra jiru poolisiin Oromiyaa maaliif ummata madayte maaliif ummata wajji jiraatte maaliif raayyaan ittisaa hundi jaalatame meeyaa Oromootiif duuba deebi'aa ilaala waa hunda godhu hoogganaadha gubbarra hangali qoombar milishaa ganda keessaa nama jeesutti sirna gubbarraa gaddiriiree nama jeesaa jechuudha. Meelamuma magarsaa laala. Poolisiin Oromiyaa dheengadda gartee ummata keenyaa wajji dhaabbatte. Ummata keenyaaf dhaabbatte. Gaafa lolli cinaasani ta'u ummanni rasaasa dhiyeessaa fi bishaan dhiyeessaa fi kadhawwaame fuudhee haakimattiin fiigaa. Maaltu kas godhe hoogganarraa hije hoogganarraa hin dogoggorina waan takkan dogoggorina naa isiniin je waan kana laal jalarraa aliifirraa hanga wassalaami beeynaa jechuu piipi abiyyi waan ta'e abiyyi nama afaanii baafatee sigale bar shanee tokkokkatti hiinee ummanni girgiriinu haa akkamta shanee kamitti hiitan jee nama dha'ee bar walgahii keessatti saxiin gootanii afaaniin ustanii
kan posting goone kan hin dubbanne kan gabaasan galchine ichumatti saxin gootanii nama jee sigale ni beekan warri qoree jiddu waleeysaati fi kun ogginan jecha kana ju guyya makka jee fi eessatti ka jee ni beekan jechu nama akkasiiti yeroo hunda liqoon bargandaatiin siinje kaadireen gandaa milishaan gandaa kana majjeesu hooggansa gubbarraatti kennameeni jechu kanaaf gartee political science nama siyaasaa gartee fixe ta'uun sin barbaachisu lammuma magarsaa hadheen gaddaa kana laali poolisiin oromiyaa tadheen gadda naman tuyin poolisiin oromiyaa tadheen gadda mana laaqana hunda jaalala keessa hoggiisi mana laaqanaa seentee isin laaqana nyaattiin kafalinaa deema nuu kafala jee namni hundi lafaa ka'ee poolisii oromiyaa irraa kafalu sigale poolisoota oromiyaas kanuma dheen gaddaasan arra hoggi sirni shimallisii fi abiyyi dhufu maaltu jijjiiramee jiyaati dubbiin hoogganamoo poolisoota dubbiin hoogganamoo milishoota dubbiin hoogganoota moo makkalaakiyaa asirraa laalleeti dhaabbannee abiyyi komachuu jirraa jechuudha namni goosisaa jiru namni gartee waan kana dhibbaa dhibbatti goosisaa jiru abiyyi jechuudha abiyyi anamma duraan isinii dubbadde mootummaan miila sadii lafa dhaabbatti ekonomii military political ekonomii fi politikaaliin abiyyi harkaa kutee jiraan isiniin jemma dura abiyyi waraana qofaa bineensa madaa'e abiyyi ganaa wanni inni jiraatuun millaacii qawwee isaa qofaan jiraataa jeetiin amma dura isinii dubbadde sigale kana dhugoomsaa deemu jira waan inni amma dura isinii hime hujiidhaan fidaa deemu jira kana booda inni gartee marii nu wajji marii haddu maarree marii haddu dhiisa bira kutee jira abiyyi dursii hime ajjeesuun injifatamuudha jee injifatamnaan ajjeesu seene ajjeesuun injifatamuudha kajee isaami ajjeesuun moohamuudha qorannee hiina maleen hiinu kajee isaami qoratee hidhaan jiru ajjeesaa jira moohamee jira jechuma sarraa gartee akka inni moohame akka inni gartee sirni kun xumura harkachuu deemu siif galaa jechuudha wanni gartee xiinxala biroo hayyuu biroo gartee girgirii kaahuu barbaachisu hin jiru dur maal godhuu ture arra maal godhu jira kanumarraa xiinxaluu dandeessaa jechuudha abbuliyyaan saniifuu ummanni keenya if qopheessa ani sinumaaniin jaa duuti tana caalaa as deemu jira nuti waan kana ni beeynaa isinitti iyyuu jira du'a kana caaluu as deemu jira yoo amma if dhaqqabuu baatte yoo amma haatee iyyitee if dhaqqabuu baatte du'a tana caaltu as deemu jira jechuudha sigale saniifuu if eeggadha amma gara sagantaa kiyyaatii seena abiyyi gartee maaliif ilma oromoo jenna oromoo keessaa bahee jenna qabsoo oromootiin aangoo dhufe jenna oromoof dhimmama jenna oromoof saba biroo gowwoomsu jira jenneeti if gowwoomsu jira jechuudha nu gowwa malee isaa miti jechuudha inni waan beeku dalagu jira inni aangoo isaa jabeeffachuu jira jechuudha sigale malee inni waa'ee nuti aanaa fi ati asirraa wanyee waccisiifnu kana qubaa hin qabu jechuudha kan nuti ilma oromooti goota oromooti eessa dhalate maarra dhalate jennee nuti haasofnu kana irraa quban qabu jechuudha abiyyi jechuun nama oromoodhaaf dhiini tokkotti hin dhagahamu wanni takka oromoon duutee mee ibsa tokko kan inni kenne as kenne gadda tokko kan inni ibsate naa himi mee gadduma tokko akka mootummaa naannoo oromiyaatti illee akka federaalatti illee mee gadduma tokko kan communication ibsate naa himi gaafammoo namni kursiisaa tuqe baandaa Ijiptiiti baandaa Eeltiraati baandaa Soomaleeti gaafa kursiin isaa tuqamte qiyaamaa ta'a laalme nama kursiisaa malee du'a namaa kana irran kaayyatin asumarraa sii galaa bar hujuma isaa sii galchaa bar adeero xiinxala biroo sin barbaachisu bar keessattuu hagayoon lammiin biroo duutellee warri soddaasaa du'ellee wanna gadda ibsatu mee takkaa guyyaa oromoo mataan murame ibsa baasemu
guyyaa arra gartee mucaan xiqqishaan haadhaa fi abbaa ijaallaalchisanii mataa adda facaasan ibsa baase gadda tokko takkaa ibsateen beeku Oromoon du'uun buqqa'uun gidirfamuun Oromoo dhabamteetu Oromoo laaffatte Oromoo caccabte sigale Oromoo gandummaa wal qoodde amantii wal qoodde caccabtee daaroyteetu aangoo abiyyiitiif barbaachisa jechuudha Oromoo humna dhabde hayyuun keessa afaan qabate keessa baqate tujjaarri hundinuu eega abbootii garaa sigale tujjaara silaa sabaaf yaadu khasaba gargaaru hunda eega biyyaa baasee saba caccabse Oromoo caccabteetu abiyyi fayyadaa caccabsu jira jechuudha sigale caccabsu jira jechuudha ni caccabtamoo ni cabsitaa sansiibee jechuudha ilma khiyya maarree kiyya miitirqishoo kiyya waan jaamu kana gubii gati wanni ilma khee jaamu jirtu adeero abiyyi nama ibsa tokko siin baasinii siin je gadda khee si wajji ibsachuudhaaf aangoo saatiifachuuf aangoo saa gartee qarqaran ayyaanaan bagay isin ga'e jechaati bar mee asiyaa waan takkaa isinitti hin bahiniin isinif baasaa ayyaana durooyiniin eeguu deemaa jee hangam takka lallabu jiramu nama sodaachisuu bar akka namni mirga isaan gaafanne akka namni gartee mirga isaan falmanne akka gaafii takka ati gaafachuu hin dandeenye durooyiniin mataa dana facaase jette propaganduma oofu jiramme laale ayyaana cuuphaa ka addeemu kana durooyiniin eeyinaa jechaan jirani isaan ka isaa yaachisu namicha ka isa yaachisu dhimma kursiisaa malee Oromoon duute dhabamte beeloyte buqqaate gudeedamte dhimma isaatii miti ifiifutti bashannan booha Oromoo kana injooy itti godheen gale wayinni nuuf gadda wayinni nuuf maarre taajaan gale inni booha ati boochu kana booha ati boochu kana rakkina ati rakkattu kana cinqii ati keessa jirtu kana isaaf gammachu isaaf raahaadha ammani eeyda xiqqoo booda yoo inni gabbee gammachuu isaa ibsate misooma jee maarree jee sigale wadalloota walii qabate kana wajji iyyaa raasaa keessa hin deemin akkanuma naa eege karoora inni kennee galmagaa jira jechuudha mooraalii saba tokko huggii cunqursuu deemtu onnee cabsuu deemtu sigale mooraalii isaa dhooytaa jechuudha dura mooraalii maal godhe hayyoota keenya adda hiree jechuudha walirra nu bobbaase anarraa eegalii badii tana keessaa qoodaan qaba walirra nu bobbaase eega nuti wal ajeeffanne booda sigale kaan hidhee kaan aree kaan bakka karaan isaa bal'atee jechuudha sigale kana hunda ittiin si dhufuutaa kan mo'achuu dandeenyu kan injifachuu dandeenyu kan saba keenya haadha teenyarraa harmee teenyarraa imimmaan haquu dandeenyu sigale tokkummaa qofa marroo fi jaawar yoo arra dubbiin tun hin tokkoomsin taayyee fi lammaa yoo dubbiin tun hin tokkoomsin jara kana hunda yoo walitti fiddee dubbiin tun hin tokkoomsin dubbiin isaan tokkoomsitu hin jirtu jechuudha ijjimma jarumaan gahana laal afranuma kana kanin siidee kana manguddootaan dhiisi du'aay goonaafi dhiisi sigale du'aay goonaaf gana sigale joolleen qaroon amma walitti dhiibuu qabnu dhiibbaarra godhuu qabnu sigale joollee tanaa jechuudha kun addunyaa irratti dippiloomaasiin kun millaachi isaatiin kun beekumsaa fi dhageettii dandeettii isaatiin abiyyi fuunfannoon ga'u jechuudha dhiibbaarra goonee sigale ummata kan nama tokko ilkeen takka jirtu waaciniin haami sigale tabakka takka jirtu waaciniin adda addaan namni shirshaaroon hoogganaan fedhe akka isin hin bitan shirshaaroodhaan hoogganaan fedhe akka isin hin bitanni kabajaanin isin gaafadha jechuudha abiyyi jechuun nama irra si kaayyatee miti adeemu ani rumaan sii deebi'a
Guatak sirna kana nuti laal mee nuti keessa yaana nama laal mee waan qorqorroo asirraa dulloota mataan akka tokko ta'e gartee kadaayibaraan tattaa'u ka asirraa iyyu malee waan maraattu haasoyni siitu jalqabaa fi dhuman qabne malee sigale mee piippiin dur nuti kasi nyaggoone sagantaa baafnee fi sirna diriirsine sigale kana sagantaan teenya jenne lafa kaayyenne teessan as kennadhaa jenne itti dhaadan mee piippiin sun eessi piippiin nu maabar sigale dhugaan siimaan piippiin aanaa taayee hangaasaaf zaaset mee isa jirti natin yoo jiraatte as baatee morbitu sigale waan talkaashaa gartee mataa miilaawuu dubbii siituu gartee irraa quban qabne tanaatu gartee waan ifi jirtu ifseete amma kan jirre barraani ummata fitu seente ummata fitu seente mana oromoo diigu seente sigale mana kana diid aboona mee kunu ilmaan kudhan qaba ilmaan diidam qaba qorqorroo takkittii namni ma bitachuun danda'u jireenyi qaalee waan namni walirra kaayee bite tana mana namni biyya arabaa amata 15 ku diidami ol taa'e tokkichaatti ciccitee jaarrate kana diiga dhufe aboo mana kana maaliif diida hoggii ati jette hoggii mana kana maaliif diida ati jette isin amma waan mana kana diiguuf hin beeku hin beeytanii dhaloota ama diidan booda dhufuuf galaaja amma wanni kabajaa nabiyyi gaafan akka sheekka abbutatti illee wanni kabajaan gaafan guyyaa dhaloonni ama diidan booda kawaan ati madalaydu si beeku sun dhufe aangoo irra deebita amma aangoo gadhiisi dhaloonni kun aangoo afaan keetuun beeku sigale wanni ati dalaydu kun hin galuuf nun galu wanni amma wanni inni sigale wanni inni gartee magaalaa diiguuf magaalaa xixiqqoo hararraa tana hunda diiga sigale gaafa ama diidan booda isinii galaa ama diidamii shan booda isinii galaa dhaloota dhufuuf galaa siinja guyyaa dhaloonni sun dhufe kasi understand si godhu sun wanni ati gootu gartee galuuf sun dhufe aangoo irra deebita please amma dhaloota kanaaf hin galtuuf hin dhiisi aangoo gadhiisi sigale aangoo gadhiisi hayyoonni keenyaas dhaamsiniin qabu wanni arrattaame oromoo irrattaamu jiru kun yoo sin tokkoomse yoo kun dhiibee walis hin fidin sigale bu'aan isin eeydan gartee ayronno naan galu ummanni keenyaas rooroon sirra deemu jirtu kun hayyoota keetirra dhiibbaa gootee yooniif gartee sirna kana karaa xumura ofirraa achi dhoofin guyyaa wanni takka sii galu hin jirtu jechuudha guyyaa wanni takka sii galu hin jirtu jechuudha saniifu ummata kaan manarra diigaa mana malee hambisaa asii masaraa ta'e duroos dhaqee waan waggaa dhibba qaallicha du'ee jiru sigale qaallicha du'ee jiru sa'aa tanatti masaraa ta'e duroota haarayomsu moo sigale paartii fi haarayomsanii gartee taa'anii istadiif godhanii eeysa kufne eeysa kaane eenyu wajji mari'achuu qabna eenyu dha'uu qabna sigale eenyu wajjitti fufna eenyuuf keessa baafna jedhanii sa'aatii paartii fi haarayomsanitti inni ganda keessa deemee masaraa haarayomsaa jechuudha. Kaadireef kaabineesaa kana ajajatti dabarsee mana miskiinaa diisisaa oola jechuudha. Mana dila Oromiyaa keessa akka diigame kana baay'ata kamiin jaaruu deema biyyattiin doolaaraa udhabdee gaazaa galfachuu dadhabdee jedha. Haya isaa fiddee biyyattiin tun ispaaltii godhuu ta'e karaa kana. Isaa fiddee beenyaa ummata dila kanaa kafaluu ta'e. Sigale hoggii ati kana hunda gaafatte ay isiniin galu yoo eenyuuf galaree eeganuun galle hoggii jedhaniin nama waggaa 20 booda namaa gala. Hay nama arra taa'ee ummata arra gubbaa taa'ee nama waggaa 20 bulchu barbara ajaa'ibaa keessa seenne bara. Mee qaallitti jinnittiin heerume jettu sannu gaafadha amma wanni kanaa jinnoota keessanii jirtii jaa sigale wanni imma Oromoo mudate tun nama arra taa'ee warra ama 20 bulchu jiru osoon arra dhumu jirru
osoon beelti nu fixu jirtu osoon buqqa'u jirru osoon gudeedamaa jirru sigale ay wanniin anarra godhu kun teessanii miti tanama waggaa diidam boodaati sigale mee hoogganaa ummataan akkana jiru kun beeki tuffii ummataati dhugaan siiman tuffii ummata kanaa qabu maal fiddan maaltu dhufa maal fiduu dandeessa jechuudha ani duriin sii hime sigale duriin isinii hime miskiinni quufe rabbiin abooja lal bakka inni addunyaa tanarra beekaa jira isatti fakkaatu baquufeemi akka intala nugusaa sanii gartee ummata beelee hiriira bee jennaan keekan nyaatanii jette jedha amma inni quufee jira nageenyi hin jiru jettanii isa jaabar innimma rakkinni isaa guddaan jaawarumaaf deebii kennu jira jaawar dheengadda maal jeeni finfinnee bichaa bulchuu jiranii utaalee qe'ee naannoo Soomalee dhaqe bar waraanaaniif marsee yoo kaameraa achi qaban bar waraana qofa dilli bar ummata fakkaatu sun jalli shugguxii bar sigale jalli shugguxii bar cufti siyaa'ee bar ummata ayyaa'u jira jee inni siyaa'u masaa tana hamma ta'u ummata yaani ijoollee lamaa sadi ijoollee kaadiree tana achi dhaaba ijoolleen tun ililliidhaan afa ijoollee osoon inni dhufin dura leenjisan akkatti afaan uriituu fi akkatti afaan bantuu fi akkatti ija keessa laaltuu waa hunda duraan leenjisanii fixa sigale akkasitti fiishkaa afuufaa foggi inni chii dhufe boo bakka ijoollee ummataatiif ummata afaan uriyaa sigale maraataan keenya tokko faana asirraa taa'eeti sigale akka inni godhatu namichi kun addunyaa birorraa haasa'u jiramu Itoophiyaa namni arku jiru tanarraa haasa'u jira jettee hanga si ajaa'ibsiisu takkatti sigale saniifu obboleeyyan kiyya namichi laal addunyaan amaddii dambooda dhuftu bulchu jira jechuudha mee warruma bilziqinnaa guutuga isiniin galuu siin jaabar amma biyya tana laal magaalaa xiqqoo karaa xiqqaa tokko diiguudhaaf miliyoona meeqa si barbaachisa baay'ata ramadu qaba sitiin maallaqa hanganaan lafaa qaba jechuu qaba hanga caffeen deemtee murtooytuu wanni takkan diigamtuu jechuu bakka inni Ameerikaa dhufee biyya bibbireedduu tana harke mana fokkotaa kana hunda gartee wannaa harkaa diigaa mana fokkotaa san keessa beeki doktaraatu ciisu jira profeesaraa ciisu jira khaniireen ciisa ciibsite sigale khaniireen ciisa ciibsite sigale santu ciisu jira beeki ilmaan 5 10 15 7 8 9 kana wajjichi keessa ciisaa jechuudha amma mismaara tokko bitachuun danda'u doktoraa mi profeesaraa mi waan feetete yoo gartee gaangistara abiyyi khasaamu kha ummata hidhee gartee qotee bulaa yoo hudhan ziqee albaa hudha jee hudhaatti gallakkisee qotee bulaa albaasu jiru kana yoo taate malee mismaara tokko namni bitee mana jaarrachuu hin danda'u sa'a akkanaa keessa dhufee fooqii ichi diigee biqiltuu dhaaba dhufe sigale biqiltuu dhaaba obboleeyso hayyoonni Oromoo please hayyoonni Oromoo ummanni isin eeggachaa jira ummanni isin abdachaa jira sigale walikkoota malli maalii waliin jaa erga ifi wal shukumtan hulaa cufattanii wal shukumtan booda sabaa sablammi eenyu dabalannu qabsoon teenyatun saffisaan bineensa kana xumuro gootiyaa wal mari'adda eega teeysanii fixattan wal sukkumtanii boskii taatus wal loltanii eega teeysanii fixattan booda gabbaha eenyu hammannajaa sigale ichi keessa fixadda please roadmappi qopheessa sigale waan kanarratti gartee addunyaa guutuu harka qabdan amma jaawar gartanii jirtan manguddoo Awurooppaa ta'aan gurraa nama buuftee aangurra nama keeysu tana guutuu isi harka qabaa jechuudha wajji deemee wajji haasa'u ture sigale
maalumaatu bakka gartee ol jaanii fuudhuu tanan nu danqa. Maali qiyaamummaan Oromoo qabate? Sirna kana xumuratti godha. Amma naannoo Oromiyaa akkuma duraan dubbanneen fannoo moohuu hin dandeessu. Fannoo yoo moote yaada moohii takka akka fannoon si gadi yaane daangaa Oromiyaa irra cufii gaafaan anjuu abbichuu baamala kawayyaan akkas godhee fannoon fannoo geessifi kawayyaan akkas godhe aboo fannoo fi wayyaanee jechuun birgeedii biyya buqqaatee si gayyaatu durooyin infirraa dhorkite san gubbaadhaan eeltiraan nu gargaaruu ture sigale Soomaleen nu gargaaruu ture bari sin keessumaa humbeeyte wohuma abiyyi jechuun bar nama iskriinarraa akka aktara taphachu jiru malee duuba nama taphachiisu jira warri taphachiisu jiru sun tokko duuban jiru sigale nuti tana beeynaayi himmootu karamarii wanni jechuu eegalleef maali aktaroota isa duuba isa taphachiisuutu sigale hayyoota isa duuba taphachiisu cuufa caccabsee fitee jechu hanga biyyoota ollaatiin baatu mana keessaa eegale hanga biyyoota ollaatiin baatutti guutuu namaa caccabsee fixeeti fannoo tan ammootuu taa'i guyyaan anjuusan haay nama wayyaanee waggaa 100 biyya bulchuuf karoorfatte mooheetu amaara yoo illee distii waliin dhawan ka'ee horii humoo dhaba yaaboo ati dubbiin si harkaa baate maal taate faayida dhabdee dachi dhabdee bara dhabdee naan jiru ture la hoolaan abbaan garaa kun garaa maafi bakkuma ciisuu fi garaa isaa qofa yaadu kun sigale namni barga garaa osoo hin taane dhaloota dhufu osoo hin taane nuti kanaafi ka dhufuufis bari yoo dhaloonni kun jiraatee wanna wal godhe dhaloonni dhufu dhalataa bara hay hoggii kana lafarraa xalayde dhaloonni waggaa 20 booda eessa jira ammarraa eegalanii bar ammarraa wal fuudhuu eegal bar namni isteeppiidhaan dhaloota dhufuu malee dhaloota waggaa 20tiif hay kun yoo wal fuudhee wal horuu baate sigale mee adda baasaaf dhaloonni kullaal yooniif kun wal horuu baate gartee dhaloonni itti aanu ka waggaa 20 booda kan jira soo gaafaanan akkas juun fannoo tana moo'uun hin danda'amu please gaddaaphu joollechi geessitee fichisiisuu deemta ani boo koofiyaa diimtu takka akkasii gajjallisee kee ol erge azaaba keessa buuftee jiran amma baqatanii boo'aan sigale makkalaakee amma gaddachaasee naannoo Oromiyaa marsiisuu deema jechuudha maaliif waboon karaa Adaamaa kana hunda jala loltee karaa Jabuutii asseenu kana hunda cuftee daadar keessaa jirti sigale Shawaa lixaati kana hunda kaaba kibba kana hunda keessaa shorar keessaa jirti sigale inni duraan maal godhuu barbaade waboota nagartee milishaa gandatti itti ijaare mootummaa gandarraa jani bar gandarra jabaachuu qabna jechuun nama ganda keessaa waboo nyaachisu qaqqalu nama ganda keessaa wabotti gartee midhaan kennu sigale akka arra godhan kana garteemi akka arra godhan kana godha je'eeti ajaja gaddabarsee wanni sun hojjechuuf diddee jechuudha amma maal godhuu deema makkalaaqee finfinnee qofaaniif marsuu deema jechuudha afaanin maal jam makkalaaqee dadhabe moorad deebifna hafuura fudhatu naamin siin jensi maal mooraan itti deebisan hin jirtu sigale finfinnee ifi marsuu deema jechuudha maaliif karayyuun itti ol deemaa jira jechuudha biiroo keessa itti as deemaa jira karayyuu itti sosso'aa jira jechuudha ilmaan sabaa sirriitti itti sosso'aa jiran soo saniifuu awwannin isiniin juu dhumaatiin ganaadha amma Harargee keessa maatii Harargee lixatti maal godhan deengatti maatii nam 3 bakka takkatti hin finne bakka ilmoo dhalattee baatii 5 haadharra dhawanii hin finne hidhamee maarree ta'ee siin jedhan eenyu hidhame maqaan isaa eenyu footoon isaa mee yoom hidhame sigale eege hidhame mana murtii dhiyaate hin jiru kijibaa bar namni hidhame hin jiru sigale Harargee baatti kas dhawu jiran ummata Arsii keessatti Wallo keessatti Wallagga keessatti ajjeesanii sirnuma kanaa beek haree ifarra teessisun sigale saniifuu ummanni keenya
kana hunda ulaalee xiinxalee maaltu deemaa jira eessarraa kaanee eessa jirra eessa deemnaa iflaalu qabdanii jechuudha. Iflaalu qabdanii jechuudha. Manaama gartee bilicii kanaan dagamtanii bilicii waan dhumaati. Sigale biliciin ta Los Angeles hin caaltu. Los Angeles dheengadda jannata addunyaarraa fakkaatu amma daaraa ta'ee taa'u jira jechuudha. Sigale bilicii jechuun sanuma. Biliciin inni tarrisu kun rabshaan takka kaanaan hin jiruun siin jedhe. Mee waan takkaan isinii himaa mukamma bilicii irra dhaaban kana muka akkasii Finfinnee keessa dhaaban sanni beeytanii eenyu ko kontiraata fudhateef Adaanech fichisiifte beeytu Amaaruma arrabsan kana jechuudha. Mucaa Amaara Oromoof kontiraatan kennu. Ifaa san ammoo dizaayina isaa eessatti hojjechiisan Chaayinatti hojjechiisaniiti. Sigale dizaayina isaa ichitti hojjechiisaniiti. Kammoo muka indirra dhaabbatu kana guutuu kontiraata fudhatee itti tujjaaromee itti haftaamii ta'ee warruma isaan gartee si dhufu jira. Maarree si dhufu jira yaani kana. Kontiraata isaanii fudhatee jechuudha. Oromoon hin fudhatu. Abbaan feete na kijibsiise. Yoo isin wanna jechuu baattan ammaqaa huni maa'u eenyu kanatti hime waan beektaniif hin xiqqoo sodaachuu jira malee wal nyaatu duraan bartanii nama san nyaattan jeetiin sodaachuu jira malee mucaa Amaara maqaasaatiin beeka ama kafite. Sigale Amaarri fidee dalagachuun rakkoo miti na biratti garuu kijibuu akka nama sabaa kanaa yaadu akka nama sabaa kanaa dhimmamu akka gartee Jaawarfaan Amaara kanaa wajji wal ta'anii gartee mootummaa ummanni isaanii aangorra kaayyate. Mootummaa Oromoo dhimmamtu. Mootummaa Oromoo deebisuu deemtu. Mootummaa Oromoo harka fudhachiisu jirtu. Mootummaa Musliimaa harka fudhachiisu jirtu. Masha Allah akka waan gartee san aangorraa kaasuu deemanitti waan ibsaniif muka dhadhaabbatu kanuma inni bilicii irra kaa'e kanaa namni fide jaruma komatan sanii beeki. Gartee importii fi outportii keessa eenyu akka jiru. Tujjaarran biyya sanii keessa taapteeni tokkorraa hanga 10 lakkaa'e Oromoon takka keessa hin jirtu. Ekonomii biyyattii namni to'ate isaan. Ammoo inni as deebi'eeti kana hunda isaan harka geesseeti qawwee miliyoonaan hidhachiise raashina haadha Oromootii fi abbaa Oromoo kana qix godheeti maallaqa irraa guuree raashina bitee chitti ol ergaa jechuudha. Aboo raashinne isa deema makalaakiyaaf deemaa barsiin jira. Makalaakiyaa ma sigale fannoof deema sigale. Fannoodhaan ammoo dawwalaniiti bakka kanatti fudhadhuu jedhaniin maal rasaasaa fi nyaataa fi yoo xiqqoo duraa irratti karaa bananiitiif Gondar dhohitee barfannoon jedhu meeshaa hundaa walii qabattee qottii jechuudha. Akkasitti isaan Oromoo masruufsisaati humna isaanii jabeessaa sigale yoo barbaade isaan gootaati asii hanga Jijjigatti lolchiifadha jecha sigale ammoo si maal ja hay fannoon si dhufu jirti bar si haa fannisu abbaan fed shayxaanni yoo dhufe namicha kanarra wayyaadha. Shayxaanni gartee addunyaan guutuun afaan beeytuun amantii beeytuun salaattee irraa kadhachuu jirtu hun garta yoo dhufe namicha kanarra wayyaadha. Sigale saniifu ifii gartee humnatti godhaa gaazatti amma wantaan ani isin saaxile takka yaadattani isin bari yaadatta waan ani isin joogana. Sigale fannoo walla gaheese jaaramte jansa qawwe dhiisuu fi deema an information clear arkadheetiin isinii mee beek waan san wanni sun ichuma dhaamte gartee mee eegan Allah fi waraabe boota mee amma namni dubbatu ni jira fannoon ichisa soote ni jirti maaliif abbaa hoggisuma yaabo rabbii ji ummata Oromoo fixuuf deemaati if kenni gabbay dubbadu naan jansi yale clear mee waan san amma dhageessanii fannoo wallagga jirtii maarre Amaaraa fi gartee
warra gartee Amaara ozoon hin ta'in warra ifi ergatuuf qawwee dhiisuu deema. Mootummaan naannoo Oromiyaa qawwee irraa hiinaan jenne akkami qawwee jararraa hiitanii Oromoon ammallee dhumne ammallee cabne ammallee lafarraan buqqaane sigale ammallee humna qabdii dandeeyti qabdii dhageeyti qabdii akkamitti Oromoon duudin cinne qawwee jaraanan itti hidhachiisirraa hiitan jeeti Shimallis Fatte aaree jee isiniin himne karaa kamiin dhiifnaaf jennaan pilaana gartee fannootu Wallagga jaaramuu deema jaa karoora san namni tume isaa jechuudha karoora san saaxilii je jan information clear isinii kenne wanni sun ichuma dhaamte gartan mongar sigale ichuma dhaamte barfannoo Wallagga jaaramuu deemte marreja isaan duraan oogisuuf kaanii jechuudha sigale nuti hoggii isa jala tattaa'u jirraa hoggii isiniin jennu afaaniin miti hojiidhaan sigale hojiidhaan tadhumaatii teetii taniin amma siyaasa utana cleariin siyaasa jira gana makalaakiyaa si gajjachaasu jira sigale milishaa fi makalaakiyaa waltaraa si dabranii si fixuutaa dhumaatiin ganaan siinje yoo hayyoota keetirra dhiibbaa gootee akka isaan tokko tahanii sirna kana xumura sirraa godhan hin goone yoo teesseetuma siyaashaan gullitti boohichaa qofa ol ergaa oolte boohaa oolte dhumaatiin teegganaadhaan siinje boo sigale waan bineensa kana dhawaa hundu waboo jabeeysi adeero waboo jechuun humnateeti jaawar jechuun sammuuteeti taayee jechuun duydakeeti lammaa jechuun harka keeti hawwayin qabdu sigale hayyoota kee qindeessi jabeeffadhu dandeettii isaan qabaniin hayyoonni keenyaas wal hin baqatina wanti nu hunda geessi sigale isin hunda geessi goggogi meelaala ummata hayyoota naannoo biroo kana faa seenaafsisanii bira sigale fannoodhaan nu afeeraa jedhaniin doktoroonni piroofeesaroonni maali hayyoonni keenya hoo waboodhaan koottaa hayyoon teessan takka sigale walit dhuftanii bineensa kana xumura godhuun dirqama saanii tokko dheedeef sigale marga fixuu hin danda'u namni tokko hayyuu ta'eef waa takka fiduu hin danda'u gowwaa hodhayyoo waliif fidde sigale loon hoolaa 100 kan leenci tokko hogganu moo leenca 100 kan hoolaan hogganuutu injifataa yoo siin jaan amma hunneen waa takka hoolaa hogganaaf bibii jechuun natin qawwee fi waan isin lafa dhiittu kan nuti keessa beena waa takka kana waan takkatti hisaabin sigale damo gari asii bucceen koy keessa qaatisi maaliif waan isaan OBN fi maarree kanarraa lafa dhiitan kan bakka mootummatti fakkaatisi wanti adeero game is over wanti harkaa kuttee jirti sigale namichi madaa'ee jiraan siin jeganaa millaacumaan jiraata hanga jiraatu millaacii kana gabaabsu qabda akkam godhuun raayyaan ittisaa kun ilmaan keeti obboleeyyan keeti qunnamuudhaan dubbisuudhaan sigale Amaarri kamii raayyaa ittisaa kana ifi qabe dubri Amaaraa birbiriidhaan indazaa ነው አንተ ሙልጌታ indazaa ነው ይጥላል ብረኸይ በቃ inni fannoo irraanfatee asii tigistii fi masgaramii wajji samiddu ay godhaa olaa jechuudha mataadhaan dalaguun gartee makalaakiyaa kana ifi qabdee obbolee ijoollee teenyaa bar sigale ijoollee teenyaa bar namni gartee diinan godhattu fi qabda nama PPS jiru fi qabda qawwaboo keessa jiru fi qabda nama kana gartee qabsoo teetiif firee dummeessaa diina xiqqeessaa deemtaa jechuudha fannoo fi qabda sigale waliin dumaa jirra waliin buqqaa jirra sigale waliin rakkachaa jirra akkuma nufitu jiru kanatti Amaarri dhumutti jiru Amaarri meenaa himi mee Amaarri dhumutti jiru dhugaa dubbachuudhaaf akkuma nuti dhumu jirru kanatti osoo dhumu jirru maali jecha wal jibbina kan nufitu san firraa jeesuudha malee so sabni keenya dammaquu qaba
inni amaara hanga tokko ibira kaaye Daani'el Kibret ibira kaaye maarree ibira kaaye kana wajji sifita zamana khaaseen Daani'el Kibret irra shayxaana sigale Daani'el Kibret jechuun shayxaana guddaa irra guddaati zamani khaaseen qabsaawaa uibar qabsaawaa bar mirgi sabakhiyaa eegamu qaba mirgi amaara eegamu qaba jee qabsaawu jiru mirga saati jechuudha sigale ati khamirga kheetin kabachiifattu zamani khaasee jibboozuun hin taane zamani khaasee caalaa jabaa jaarrachuun ni qabdaa tokkummaa isaanii wali dhiibuun sigale wali dhiibuun tokko tahaa sigale tokko tahaa naqoota wal dhageeffadhaa jettee hayyoota kee walitti oofuudhaan sigale arrasilaa dhiibbaa gootee lammaa gabbaafte addunyaan guutuun Itoophiyaan si jalaafti hanga inni jaalatamu hanga inni dhageettii qabu hanga inni beekumsa qabu hanga inni ijaaruu danda'u sigale jarriin naan waliin dhiibisiin juuqun amma ijoollee marroo fi taayyeen faan ijoollee wajji baratte ijoollee garaa wal beektu jaawarii fi lammaan hanga wal jaalatan ni beektu sigale bar nama waliin beeyne khaabaa khibbaa waliin dhiibisiin jechaan jiru san gubbarraa lammaan hoogganaa taayyee ture nama wajji dalagee wal beeku sigale ati dhiibbaarra goonaan namni kun gartee duraanu akka gartee wanni wal qabata malee sigale amma maal je'aniiti namni gartee garagara yoo ati hey jetteen duraanu morma wal beeku jechuudha sirbuma qofa eegalu malee mormi qabeeku wali sirba jaan sigale duraanu morma wal beeku jechuudha marroon as bahee maal je taayyee jechuun nama kana je amala nuti taayyee irraa hin beeyne bareedaa hunda nu himuun turre maaliif warra wajji ture warra wajji qabsaa'u ture jechuudha sigale warra wal beeku jarriin walitti gartee tokko goone fuula duratti harkaanfannee bineensa kana xumuraa haa goonu kan isin jechuu jiru saniifuu nama jaarameetu gartee sabaafillee sagalee ta'a nama jaarameetu gartee firii yoo dhuftellee firii san fudhata pipiin maali fudhattee wanta waan jaaramteef mee pipiin jaawar caala qabsaa'e abiyyi meenaa abiyyi wannitti muummicha ministeeraa ta'uu danda'e jaawar caala dhageettii qabamoo jaawar caala hayyummaa qabamoo jaawar caala political science ta'emoo maali waan ijaarsa qabuuf sigale qeyroo Itoophiyaa akka qalabatitti jaawar harka kaayyate san wanni harkarraa baasee harka sakkaayateef maali waan ijaaraminsa keessa jiru jarri kun ijaaraminsa keessa naqu qabna dhiibbaarra goone sigale waan kana mariif dhiheessu waan safaataa miti wanna naasuuf jiru sigalu qabdi duuti itti fufti duuti tun akkatti hin fufne yoo kan barbaaddu taate ijaaram namni kun sirna isaa malee irra sin kaayyanne sin jeetiin jira aangoo isaa malee kursii isaa malee ati feetu du'i feetu nyaadhu feetu dhugi dhimmi kee isa yaachisu hoggiitti tole keeti mana ati gartee sadaqaa kadhattee as ceetee kuulii jaarrattee gartee ilmaan gubbaa qorqorroo lama keessa dhufee diigaa jechuudha sigale dhufee diigaa jechuudha maaliif akka namniif jibbee bakka raayaa ukuun dhumu barbaadaa jechuudha sigale ilma namaatiif huumaanitti wanni jaamu isa bira hin jirtu huumaanitti wanni jaamu isa bira hin jirtu sanuu eeba haadholeetiin hin ijjitaa haadholee boochisaa ilmaan asirra kaayyattee mimmaa kana xuruurrachaa haadholee karra yaatu sana meelaala amma jaarsa tokko faan garree kan jaawar poosti godhe ilmaan kiyya gaastirii keenna jira rabbi kottu ba'i ija diimtuu garsiisaa hawaasni yooniif ija diimtuu garsiisan malee kabajaa namaan kennu hawaasa ulee bareejee namni leenjii kenne isa namicha kana ifi afaan dhooyfateeti akka nama humaan balleessini taa'ee gartee harka hofa keessa kaayyate akka miskiinaa godhata sigale bar nama dubbiin ajaa'ibaa galteefi bada sigale garuu filima dafee namni jala dhaqqabu kana taphata sigale soo kana hunda diraamaa kana hunda ummata keenyarraa seenaa godhuudhaaf ijaaramu qabna jechuudha
ijaaramu Oromoo qofa osoo hin taane ifiif qopheessinee sabaa sablammii wajjillee dubbachuudhaaf qophaa'uu danda'u qabna. Hawaasni keenya dammaqee awwaaniin si hadhu waan hayyoonni keessiin jee fudhachuudhaaf qophii ta'e. Ijoolleen qabsoo ta'e keessa guddatte, mooraa keessa guddatte, nyaachiftee obaaftee guddifatte. Nama haambii waraanatti hin guddatin. Kun amma bar haambii guddate sabaa guddisee hin jaamu qaallichi maangoo qabu kun haambii guddate. Haambii tana keessa si cafaqan wanna si godhan mataan taatu si tuqama waa hedduutu gartee ififuu maraataa taataa jechuudha. Tanneen amma ijoolleen amma walitti dhiibii tokko godhisiin jiru kun ijoollee mooraa qabsoo Oromoo keessa dhalatte. Mooraa qabsoo Oromootiif torchi taate hidhamtee caccabtee xiqqaattee arrabsamtee kabalamtee itti tufamee saba kanaa jecha. Si galee gidiraa meeqa garte jechuudha. Gidiraa meeqa garte. Laal yoo dalaydee argatte moo yoo akkanuma si dhufee irraa sa'oo mattamee naayim. Yoo dalaydee argattee bakka carraayitee huuy jettee You out your window. yoo carraayitee argatte moo yoo akkanumatti rabbi Allaahtu nasiib akkanumatti tujjaara si godhe akkanumatti baa qabeenyaa yoo si godhe qabeenyuma sanuu akkatti manaaj gootuu si rakkisaa bara. Qabeenyuma sanuu akkatti manaaj gootuun beeytu bara. As facaaftee bireedduu tana makiinaan bittee maaliin manaan jaartee maaliin goote yoommoo zeeroo irraa kaatee carraayitee caccabtee gartee itti fidde si galee itti fidde wanni kun gartee dhiiga keeti. Warra wajjin cinqamtee jira. Warra ollaa kan wajjin cinqamtee jira. Aalii gartee fagoota wajjin cinqamtee jira. Wanni kun sa'oo si seentii jecha sa'oon coraa gurraacha jette Oromoon hogii mammaayitu. Coraan gurraachi kun hangamte akkas ilaalata. Sa'oon coraa gurraacha jette. Amma kun karumarraa qabsoo Oromoon rabbi fidee. Ijoolleen walitti oofii jiruutuun tarakkattee cinqamtee itti taphatanii gartee wanni namaan hin jaamne hundi jaamteeni sa'oo siitii jechuun yoo harka seente gartee laal. Halkan hogii tokko rafu tokkootu harkatti eegaa jechuudha. Harkaa buutii jenni. Kun ammoo itti tujjaarame itti injooy godhee itti gartee bebbereeddoo amaaraa tana hunda indazaa na hojjechisiise he don't care. Maaliif duraanuu qabsoon kararraa itti dhufte jechuudha. Kararraa waan lafa ta'e isu rabbitti fidee jechuudha nasiiba. Si galee? Saniifuu ummanni keenya laal nama gartee qabsoof ayaa qabu. Nama qabsoof laffaatii qabu. Nama qabsoof gartee ni jiraami itti laffe waan itti laffaate takka bara. Maaliif rabbiin halkanii guyyaa ka'ii soomanii salaatii cinqamii rakkadhu agabuu oolii maal na abbadi maaliif jannataan seekanna wanni itti rakkatiin bu'aan qabdu silaa bar rabbiin ozoon hin salaatne ozoon hin soomannees arjaadhaa seekannuma qaba laffa'i jechuu harkisiisa. Osoon hin laffa'iin akkanumatti itti dhufee jechuu namichi. Allaahtu nasiib akkuma jaraan jeesanii anuu wayiin annin dhufee ijoollee yoo barattee dhiiftees TikTok irraa teessuu dhiisaa jedhan si gala. Akkas irraa wanni sun dhugaa beek jechi dhugaa guyyasuma dubbate si gala. Saniifuu jarriin anjuu kun gartee warra rakkatee cinqamee gartee yaa rabbi maana uumtetti rabbi diina jalaa baase waan ta'eef walit dhiibnee jara kana tokkummaa isaanii uumne Lammaa Magarsaa Jaawar Mahammad Taayyee Dandayaa Marroo Dirribaa si galee. Marroo amma fildi marshaal godhu qabna jechuudha. Fildi marshaal si galee. Amma muummicha ministeeraa Jawwee Goonamoo Jawwee Goonamoo Lamma Goona. Eenyu Goonamoo? Lamma Goona Jawwee nekistii Taayyee pirezidaantii Goona pirezidaantii naannoo Oromiyaa. Sigale. Akkasitti aangoo dafuuneetiif wanti isin geessisi sigale. Warri jala yaatanii si sokke oduu himaa jira sigale. Waajjira galii fi maarree jira.
waajjira maa miitirkishoo jira so aangoon hedduudha bar nu hunda warra akka sheekaa butaa kana hunda warra asirraa laayifii sii galee waraabu kana hunda nu geessi bar ay lammaa miti lamma goona boo so lammaan kun beeyta haasawa kana yaboon banni haasawa bar so sanni filanna rakkoon hin jiru saniifu awwanniin isiniin jiru wanniin isinit dhaammadhu obboleeyyan kiyya du'a Oromoo dhaabuu barbaadda mana Oromoo kan diigamne dhaabuu barbaadda hawaasni yoo hin jaaramin loonni beeytame loon akkanuma didididiju sani yoon ijaaramin yoo kallattiin kaayiniif hawaasni gartee maa ka'eef irraa lolle maa maar akkamin lola hawaasni hay hawaasni akkamin lola awo jawwee immoo akkamin irra guddaan namaa jawwee jaaba bulamma jawween si moo bakka adiisiif ati duraanuu waa namaa adiisuun tokkoffaadha obbulammaan rakkoon qabu miskiin inni siif dhiisa inni duraanuu amaluma isaati waa namaa adiisuuni sigale ay lakki obbulammaan jala dhufe jaawar jala dhufe saniifu anammoo wanniin isinit dhaammadhu wanniin isin kadhadhu obboleeyyan kiyya ijaarama yoo ijaaramne gartee tabba baana wal qooduu wal qocholuu wal rakkisuu wal miidhuu dhiisa sigale gandummaa wal qooduu gosummaa wal qooduu dhiisa tokkummaadhaan saba keenyaa sagalee tahan jaa sheekka abbutaa baay'ee isin jaalata baay'ee isin kabaja tanuma gartee sheer walii godhaadha namni gartee duutii mucaa saniitti dhagayamte viidiyoo kana sheer godhi sagalee tahiifi ani wanniin juu laal Donald Trump maal jeni beeyta yoo nama Ameerikaa afran Hamaas harka jiru san Hamaas gadhiisuu baatte waan Hamaasi bu'a lammii Ameerikaatti hojii qaldiin hin jirtu jedhe takka jii qabadhume Joe Biden maal godhe ummata Ameerikaa ka hidhaa jiruuf jecha Kuubaa terroristii jalaa baasee ummata kiyya isaan gannaa dhiisii je hoogganaan ummataa dhimmamu kana ummata jechuun fooyyee miti kun ammoo qaallicha hoggii ummanni dhume lakka ummanni boohuun inni gammada lakka ummanni rakkatuun inni gammada enjoy itti godha isiniifuun galu jaani isiniin galuu waggaa 20 booda isinii galaa jaan sigale saniifu waggaa 20 booda naafi ati jiraachuu rabbii beeka amma inni kabajaawwanni isa gaafa nurra deebine ummata waggaa 20 booda kan amma carraaquu fi jiru san bulchuu qaba malee nu bulchuun qabu digale ummata waggaa 20 booda kan yaaduu fi jiru san garteemi bakka filannoo lammaa fi jaawaritti akkamitti tokko aangorratti hanjaman hin jiru beekadeeru aangorra namni gaariin lammaan ni dhiisa lammi yaadina lammaan ni dhiisaafi yoo itti jabduu taate deem jaan lammaan irran kaayyan maal isa dhugatti lammaan sun irran kaanne deem jaan digale ban namni dhiirti akkasiin jirtu wallahi namicha miskiina nama hangas takka jaalatamee deem namaan juusi gale haga arrabar hawaasa keessaa bahuu dide onni hawaasa keessaa bahuu dide hawaasni rakkachaa jira yaa lammaa takkuma dubbadhu jaanii rabbisotaadhu takkuma dubbadhu jaanii nama hangas takka osoo jaalala qabu
aangoo obboleessa kiyya bira duran dhaabbadhu jee dhiisu Lammaa Magarsaa kabajaa siin mala baay'ee isa jaalanna wallahi. Ayyee akkasii nagaan naa jiraadha baay'ee isin jaalata Sheek Abbutaati baay'ee isin kabaja nagaan naa jiraadha yeroo bira wal jechaan Euroopi inshallah.